Allayyaa motorii daangaanya marga'u obsus naaf hin taane deensus naaf hin taane roorroon hin hammaatte nan baranan ta'u surree jilbarraan numtee taphaatu waraannata surree jilbarraan numtee taphaatu waraannata roorroo kee ofitti dhufte taphaatu tattaaffata. Akkam jirtan meeshee akka namni baay'een dhufu share godhaa please ni mari'anna. Yoo si artuurra aananii gaafa sodaataman randagamaa motobiin bajjii baqaqsuu kooti shira jartuun dadhabee eqee godaanuu kooti. Shiriyoo dhugaa mootee yoo haroo marte malee yoo xiqqoo turtee malee baay'ee dakkanan jira dhugaa barbaachan joora. Saamaloon hin baatti. Yo makana tapti share godha akkam nagaa fayyaa jirtanii arraan tana ni mari'anna nuti hundinuu waa'ee ummata Oromooti waa'ee ajanduma guyyaan ummata Oromoof uuman kana wal nyaachuu biltsiginnaa ajaja nafxanyaan naannawa Amaaraa keessatti kennituun Oromiyaan goolamuu isiiti nafxanyaan akka Abiyyillee fonqolchitee mara isaanii fonqolchitee bakka san fudhachuu barbaadu isiiti mee share godhaa ti yaada keessan kennattani akkam nagaa fayyaa jirtanii isiniin jechaatini ilmaan Oromoo bakka jirtanitti nagaa fayyaa qabdani sagaleen kiyyanii dhagaamaa miti yeroo ammaan tana nafxanyaan walgayii biyya Bahar Daar keessatti teesseen ajaja achirraa kennameen Oromiyaan goolamaa jirti ummanni Oromoo maal godhuu qabaa ka jedhu irratti jechuudha asirratti yeroo mara waa'een ajandaa yeroo tokko Taakkalaa Uumaa waraqaa hojii itti gadhiisuu kennatee jira hojii gadhiisuuf deemaa jedhaniiti ummata Oromoodhaa ajandaa baasaniif Taakkalaa Uumaa tokkoffaa gantuu hattuu nama Jawaar hiisise nama lafa Oromoo gurgure nama lafa Tuulamaa gurgure nama lafee fi lafa Oromoodhaa gurgure Taakkalaa Uumaa Shimallis Abdiisaa the same thing
nama lafee fi lafa Oromoodhaa gurgure warra Jawaar faa hiisise jaakkeeta takkaan immoo kootii qabduu Abiy Ahmed nafxanyaan isaan nyaachuu isaanii hin oolam isaan maraayyuu takka takkaan dhuftiif jechuudha isaan nafxanyaa waliin tahaniit nafxanyaa irraa yaada argatuudhaaf deeggarsa argatuuf warra ummata Oromoodhaa fixaa jiru who cares takkala uumaadhaa aangoo gadhiisee achi taa'ee kun aangoo gadhiisee kun bahee xayyibaan akkana taatee Lammaa Magarsaa irraa dhaaban malee hin ari'amne kunilleen tooppika biraati ajandaa biraati ummata Oromoodhaa biizii godhuuf jechuudha awwarruma mataa qabeetuma hunda oduu ammeedha breaking news jecha ta waa'ee Lammaa Magarsaa waggaan gahu eega hojii tanarraa uggurame oduun ammeedha kamaali breaking newsiin kamaali breaking newsiidha amma wanni Lammaa Magarsaadha it is breaking news no oduu ammeedha miti waggaan gahu eegarraa uggurame maaliif waa'ee ummata Oromoodhaa ka hidhamee kana as baheen dubbatin maaliif waa'ee Jawaar hin dubbatin maaliif waa'ee ajjeefamuu Haacaaluu Hundeessaa irratti hin dubbatin maaliif aktivistoota Oromoodhaa ilmaan Oromoo ka ajjeefaman nama 500-600 olitti ajjeefame ajjechaa Haacaaluu boodaan maaliif hin dubbatin Lammaa Magarsaa maaliif hin dubbatin oduu ammee jedhanii waa hundaa'uu ammumaan tanatti waa'ee Lammaa Magarsaadha Lammaan Magarsaa akkana ta'e Lammaan Magarsaa baatii 9 baatii 10 hin ta'u kun oduu ammeedha miti borullee wahuma biraatiin dhufanii jechuudha ummata biizii godhuudha Shimallis Abdiisaadha ummata Oromoo biizii godhuudhaaf gaafa kaan gaanfa Afrikaadha tasgabbeessina jedha namni ilkee isaa ta gaafa fakkaattu sa'u wal qixxeesseen tasgabbeessin gaanfa Afrikaadha tasgabbeessina jedha Shimallis Abdiisaa style gaanfa Afrikaadha ilkeen isaatu gaanfa Afrikaa fakkaatti sanuun tasgabbeessine waliin qixxeessine nama ilkee isaa waliin qixxeessiniitu gaanfa Afrikaa tasgabbeessinaa jaabar mee afachaa qoo hin geenye bilbiluun hin geenye yeroo bilbila hin geenye yeroo bilbiluun gahe anaatti wannaa jaa kanaafuu ummanni Oromoo maal godha hundaa'u bakka Oromoon hammataadha jaa as bahee wanni irratti Oromoon hammataadha bofa ammatta bofni si jaalatellee si jibbellee sumatti marama jawween jechuudha Shimallis Abdiisaa nama Haacaaluu nyaachise nama Jawaar gurgurate nama aktivistoota Oromoodhaa gurgurate nama Obbo Baqqalee Garbaadhaa gurgurate all the time as baheti gaanfa Afrikaadha tasgabbeessina jaabar wanni na kofalchisu nama ilkee isaan tasgabbeessin ta gaanfa Afrikaadha gaafa Afrikaa fakkaatti an gaafa jennaan gaanfaa fi gaafnilleen tokko nama gaafa isaan qaceelfaniitu gaanfa Afrikaa tasgabbeessinaa jaabar as bahe tasgabbeessina haasawa podiyoodhaa ka dur tokko tasgabbeessu miira keessan galiin injifannoo amma arganne kanarratti maalii godhannee maalii godhannee dhengadda ummata Oromoodhaa wanni godhuudhaaf as bahee nafxanyaan itti kaatee hoggaa nafxanyaan mudditu gara ummata Oromoo as garagalan takkala maal ummata Oromootti godhe ummata tuulamaatiif waan takkan goone lafa ummanni tuulamaa irraa buqqa'e Finfinnee lafa tuulamaa qabriin lafa tuulamaa kanii duguggaan sanyii irratti godhamte lafeen isaanii qotamteeti bishaanii haramtee nafxanyaan mana irra ijaaratte dachiin lafti lafee ummata tuulamaati sagaggaala akkanaati tooppika isinii baasa jechuudha kanarraa waan duute waan akkana kanarraa wal tokkolleen eegan walaa taayyee danda'a harraagu harraageessii jechuudha
tokko isaa hujaanii ka maggaarrajaa duubaan ragaa Jawaar irratti bahuu deemu make sure maggaarrajaan adiin ta'e ni mul'ata taayee yoo maggaarrajaan adii ta'e ni mul'ata maggaarrajaa gurraacha barbaadi karaa markaattoo kunoo suuqa guraagee tana deemiti maggaarrajaa gurraacha barbaadaaf taayee danda'atiif akkasitti duubaa yoo wanni jettan jechuudha anyway kanaan ummata Oromoodhaa wanni duubatti deebisu tokko illee hin jiru isinirraa waan takkalleen eeguan tokko illee hin jira awwaloo maalii jettaniin qofforroon qoshorroon suni nagaumaan silaa waan akkasii san xiqqoo qoricha qotaniif Oromoon kanarratti dadhabina qaba ummata Oromoo keessa bahee deemuun hin qabu ture silaa namni akkasiisa hin ta'u ture silaa no jechuun gaafatamuu qaba awwaloo maalii namicha arsiisan ka akka leencoo baatii jettanii haancoo albaatii jettanii kun sheedama kaniin itti beeku sheedamni gootatti hin beeka sheedama dhiirti duultee abbaa xiqqoofaa warra qabsorratti dulloome umrii isaanii fixate warra yeroo deemu akkana jallatee deemu qawween isaan hidhatanii akkasitti hin beeka abbaa xiqqoo kana jedhanii yeroo natti himan Naayiroobitti jechuudha nama qawwee odoo qawwee gaara keessa baadhatee deemu qawween jalliste sheedamni ummata akkasitti beeka namicha nama nyaata rabbiin fuula isaa jijjiire leencoo albaatii tokko eenyu maqaan isaa Amiin Jundii jettaniini Amiin Jinniidha amma kun beeta mangisti galaniitu ummata Oromoodhaa nyaataa jira nyaataaf nama Ameerika irraa waan nyaatun hin dhabin ummata Oromoo guulaa jiranii jechuudha akkana goobantoota Arsiidha goobana leencoon albaatii jettan leencoo baatii leencoo albaatii haancoo albaatiitiin jaa warra akkasiisan jechuudha goobantoota Arsii keessa jiru akkuma goobanoonni warri akka taayyeefaan ummanni akkasitti ummata nyaataa jira kanaaf ummanni Oromoo maal godhuu qabaadha ummanni Oromoo kana boodaan kaayyoon isaa tokkoo fi tokko qofa qabsoo isaa itti fufuu qofa qabsoo isaa itti fufuu qofa kanaafi kana qofa jechuudha wanni ummanni Oromoo qabu kana boodaan itti oofuu qofa jechuudha wannaan Minilik waggaa 130 waggaa 100 waa boodaan deebi'ee ummata Oromoo irratti hojjetaa jira ar'aan tana ummata kibbaa ummata Walaayitaa fixaa jira inni silaa Oromoo nama kuma tokko kana kuma lama ajjeeseetiin sanboodaan mana galanii itti fakkaate Abiy itti fufuu hin danda'u no it's done ka akka Jawaar miliyoonaa jira miliyoona meediyaa irratti hin bahini malee yoo gootummaas taate yoo hayyummaas taate biyya alaatii fi biyya keessallee ka akka Jawaar miliyoonaa jira humni qeerroo forces miliyoonaa jira miliyoonaan siinje Jawaar meediyaa qofa irratti argitaniiti malee ka akka Jawaar miliyoonaa jira kana quba qabaadha Haacaaluu keenya nu jalaa nyaatanii jiran dhugumatti waa baay'ee keessa dabarre asirra teenyee hin boonyu garuu hin boo keessa kiyyatti hin boohee fixadhe kanaafu warri Haacaaluu nyaate goobantoonni Haacaaluu nyaatan warri dhiiga Haacaaluudhaan deebisna jedhanii guyyaa tokko gadi hin bahin warra Oromootu ajjeese jedhee nafxanyaa wajjin diraamaa ummata Oromoo irratti hojjetu ka akka Taakkalee Goommaadha ka akka Shimallis jettaniin shamtuu sanii ka akka Taayyee Harraageessaa ka akka maalii biyya mara keessa jirti goobanaan Arsii keessa jira goobanaan Tuulama keessa jira goobanaan Wallagga keessa jira goobanaan Harargee keessa jira goobanaan bakka mara keessa jira dura ka akkanaa kana qulqulleessuudha jechuudha ofirraa ummanni Oromollee biyya keessattis biyya alaatittillee ka akkanaa kana
itti dhaqee nagaa gaafatudha. Nagaa gaafatudha yeroon siin jedhu gaafii itti dhiyeessuu qabaa jechuudha. Kana godhuu qabaa odoo hin ta'initti bakka argetti gaafii dhiyeessuufii qaba ka jedhu wannaan kiyya. So ummanni Oromoo maal godhuu qaba? Messengerri kiyya banaadhaa bilbiltanii yaada keessan kennachuu dandeessan. Yeroo mara ajanduma ummata goobantootaa tanaaf asii achi fiiguun waan isaan ol darban all the time jala girrisuun gaarii miti. Oromoon akkanuma qabbanaa'ee dhaabbata isaanitti fakkaatee jechuudha. No way. Hin gallu nutillee biyya alattis biyya keessattis wanni gallu tokkolleen hin jiru. Yoo hanga lubbuudhaan wareegamutti jechuudha ummanni Oromoodha. Yoo dhugumatti abiyoot kaasaane abiyyi jettan jalqaba abbaa isarraa eegalee ajjecha jechuun san durallee fixaa ture nama abbaa isaa odoo hin ta'in ka isa guddise Ahmed kabashaasha keessatti isa guddise akka inni ragaa isatti hin baane guyyaa tokko akka Oromoo hin taane waan beekuuf summiidhaan ajjeese. Mee ummanni maal jedhaa ka jedhu ummata wajjin mari'anna yeroo tokko. Halo. Mee abachi. Halo. Halo. Si maal ta'e afacha qoy. Halo. Halo. Warra bilbiltanii cal'istaniif bilookiidhaaniin isin ari'a. Maalif akka cal'istan hin beeku. I don't know why. Try it again. Mee yaalii godha ammallee irra deebisaati. Waa'ee ajandaa bilxiginnaadhaa jechuudha. Ummata Oromootiif yeroo hunda sheer godhaa hin jirtan nama 100 qofaattu sheer godhee laalaan jira asirratti. Yeroo mamaraayyuu wuma isaan ol sinii darbaniif jala girrisuun barbaachisaa natti hin fakkaatu. Ajandaa isaanii yeroo hunda social media irra oofuu qofa odoo hin ta'in ummata keenya ka ajjeefamaa jiru ka mana hidhaa keessa jiru sanirratti attention keessan ta'uu qabaadha kan hin jiru. Ajandaa isaanii yeroo hunda ol kaasanii irratti wannaa jechuu miti. Okay. Accept. Hello. 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 Akkam nagaa fayyaadha Abdul Qadir. Baga jiraatte sagalee kee ol kaasimee waa xiqqoo. Okay, takkaa koy asirraa dhaamsaa galatoomii yaada bareeda kaaftee Naziiroo. Hayyee. Yeroo hunda nu Oromoon wanni nuun galle tokko
yaaduma nafxanyaa fi warri silaa diina jennee nu irratti qabsoofnu kanu argitee yeroo hunda morminu yaada nu uumaniif yaada san irratti guyyaa lama torbee lama guyyaa 5 irratti wal fidna san irratti girrifnee akkuma warri nuun jedhe waanuma argitee didikoo waan akka taakkalaan fa'aa amma alayaa galfatee jedhamu taakkalaan durillee fooqii nafxanyaa Finfinnee keessatti eeguu fi lafa Oromoo irraa buqqa'e nafxanyaa eessarraa fidee qubsiisuu malee bu'aan inni Oromoo buuse maali inni taarra ajandaa isaa lafaa kaafneetiin waan jarri nuu kaase odeessineetiin jala deemnu kan namni keenya du'aa jiru ka Hacaaluu nurratti ajjeesanii awwaala isaatu bakka inni itti du'e keessatti akka inni awwaalamne fuudhaniitiin seenaa isaa argitee awwaala isaatu akka seeran ummanni Oromoo jaalala irraa qabuu fi naasuu gaafa san isarra geette akka ibsanne godhaniitiin lama isa ajjeesan namni godhe tokko Taakkalaa Uumatii fi Shimallis Abdiisati Kalaadaa Irkaan Doomaa mee sagalee ta'e ol kaasi dhagaamaa sagaleen guys hin dhagaamu ni dhagahamaa xiqqoo wannaa ta'e malee hayyee itti fufi kanaati ajandaa diinni nu uumu jala deemnee waan hin taane yookaan Lammaa fi Xayyibaa fi Ebalu bilchiginnarraa ariite ofirraa nun galchu durillee wanni qabsoon teenna doomtee duubatti deebitee sabni Oromoo odoo gaafa san hiddarraa buqqisee qabsoo ilmaan Oromoo itti dhumte ta'a bakka hundatti qabsoo yeroo san deeme odoo hundarraa buqqisanii obbidiyoo ergamtuu tatakkaa ergatteen beene ergamtuu duraan wayyaaniin ergatu achirraa sarraan nafxanyaan amma jala itti sartee itti deebitee ergamtuu deemu odoo gaafa san hiddaan isii buqqifne arra silaa dhiigni ummanni Oromoo deebi'ee hin dhiigu haati Oromoo deebitee hin bootu dubartiin Oromoo hin gudiidamtu beektonni Oromoo har'a mana hidhaatitti silaata har'a kabajaa isaanitti gootee araakiloo isaan naqe Jawaar Muhammad faa Baqqalaan Garbaa faa warri gaafatan qabsoo kanaaf waamee kataa ture har'a deebi'eetiin nafxanyatti nu deebisuuf kana hunda nurratti hin dalagu kana kanu godhe waanuma argine waan xiqqoo yoo arganne gammannee jala fiinee abiyyi nuu dhufe jennee gaafsan tiim Lammaa jennee maal jennee sirbinee nu hunduu gadi yaanee har'a deebisanii kunoo diina jalatti warra harmaa fi harka nu mure warra calii carankoo nurratti deemsise nafxanyaa jalatti nu deebisuuf nama kanatti kenname jecha kanaaf ammallee waan hin taane waan xixiqqoo warri nu jala qaqqabee karaa qabsoo teenna duubatti gufachiisuuf nu ajandaa isaan nu baasan achi keennee qabsoo teennatti fuulleffannee hidhamtoonni keenya akka itti hiikamtu kadhaan odoon ta'in humnaan qeerroo fi qarreen itti baatee akka torbe guyyaa 5 keessatti waan isii goote waan Finfinneen taatee hudhamtee ka keessaa baatu hafuura itti kenninaaniin haga kana hafuura argattee odoo gaafa sanirraa itti fufee har'a silaa Abiyyi Diqaalan gale silaa bakka galutti yookiin Eertiratti baqatee Isayaasitti gale kanaaf waan isaan karoora isaan nu baasan dhiifnee xiyyeeffannaan keenya qabsoo eegalle galmaan gayu sirriidha mee kanarratti ati ummanni Oromoo amma maal godhuu qabaadha just final namoota baay'eetu bilbiluu barbaadaa itti jiranii kunoo wannaan natti asii ifaa jira mee maali wanni Oromoo ajandaa isaan guyyaan baasan kana maal godhuu qabnaadha Taakkala Uumaa akkuma ati jettee nama lafa Oromootiif lafee Oromoodhaa gurgurate Taakkala Uumaa hojii gadhiisuu baate nobody cares ila obboleessa isa Ambotti dhalate Taakkala Uumaa Hacaaluun Ambotti dhalate magaaluma Taakkala inni bulche jaansan keessatti guyyaa adiidhaan Hacaaluu ajjeesan guyyaa adiidhaan dhaqee bira ambulaansiidhaan fidee dhufa je'ee akka Jawaar hidhamu akka Baqqala Garbaa hidhamu akka ilmaan Oromoo hidhaman inumaatu Jawaarin bar yoo jalqaba tooftaan isaanii ajjeesisuuf bar Jawaar ajjeesuuf ture ijoolleen
eeydonni jawaar dhukaasa banuuf ka'an maaliifi eeydonni martinuu yeroo isaanitti dhufan jawaartu waan san qabbaneesse tooftaan isaanii batoks liwwit wust jawaarin ajjeesuuf ture isaan shimallisis takkala uumatis jechuudha marti isaanii wal mari'attee kana goote nama Haacaaluu dhiiga isaa hin baasiniittu obboleessa isaa ka Ambotti wajjin dhalate ka Haacaaluu gartee nama sanin godhitu ummata Oromootiif waa godha jettee ni yaaddanii mee maal si fakkaata? Yaadnu kun waa yaadamuutiin itti ammallee wanti Oromoo godhuu qabu wanni nu godhuu qabnu karoora diinni nu baasu olola diinni argite yoo qabsoon itti jabaatu. Share godhaa viidiyoo share godhaa please namoonni haa dhufanii. Yaada haa kennitanii viidiyoo share godhaa homaa wanni itti baastan hin jirtanii akkuma namni dhufeetiniin yaada kennatuufi akka sagaleen keenya addunyaarra ooluufi share godhaa click share akkas godhaa namoonni baay'een dhufanii haa dhageeffatanii waan biraatiin share godhullee nu wanni jettanii hirriba dhabneetiniin halkanii guyyaa waggaa meeqa qabsoorra jirra qabsoo irra jirra for long time bara dheeraaf jechaadha. Manni Oromoo wanni godhuu qabu waan bilchiginnaafi wanna nafxanyaan nuu baasu wanni diinni keenya nuu baasu gurra irraa cufatuu qabu. Kaayoo teenya irratti karoorri keenya ijjannoon keenya qabsoo teenya galmaan gayachuu hidhamtoota teenya hiikkachuu dhiiga Haacaaluu baasuu kanarratti hundeeffatuu qabna malee waan isaan guyyaa yoo fedhe kunoo dabsa ganda dhaqeetu warra eessummaan isaa dhaqeetiniin nurratti kakaasa yoo fedhe immoo garana deebi'ee Oromoo nutu ajjeesee jedhee nu soba Oromootu du'e irra caalan ka du'e kanu ajjeese isa dhabbanya kanaaf gochaa nurratti deemaa jirurratti hundeefnee karoora isaan nu baasan gurra irraa cufannee qabsoo teenya ciksuu qabaa ummanni Oromoo jedhaan yaanni kiyya kanuma Galatoomi Abdulqaadir obboleessa kiyya galatoomi Abdulqaadir Hajaajolee kurkuree galatoomi siin galateeffadha warra itti aanurraa yaada fudhanna I don't know namoonni keenya share yoo godhan namni tokkos ka jala jiru lamas ka jala jiru haa yaada ummanni sagaleen keenya haa dhagahamuuf wanni asirra jirruuf sagaleen haa dhagahamuuf callisneetuma haasoyneetiniin iyyinee deemuufi miti galatoomi nagaannaa ture. Okay warri itti aantan bilbila share godhaa namu haa dhagahu nu asii iyyinaa nu asii hirriba dhabneetiniin halkanii guyyaa wannaa jenna qabsoo irra jirra hinifan biyya alaatittis biyya keessattis jechuudha waan dandeenyeen ni goona kanaafuu mee bilbila tiin yaada keessan kennadha kanuman jedhaga Taakkala Uumaa Shimallis maaliin jettan warra Jawaariin qabsiise silaa isaan tooftaan isaanii Jawaariin ajjeesuudha ture siigalee Abiyoot Kaasaane deemuun isaa waan hin oolle Abiyoot ittiin fufu Abiyoot harki isaa harka dhiiga ummata Oromootiin laaqamee jira deebisii bilbilimee ammallee yaada keessan kennadha share godha akka ummanni dhagahuuf akka ummanni dhufeetiniin dhagahuuf jechuudha so Abiyoot nama abbaa isaa ajjeesiise jennee dubbannee jira abbaa isaa ka isa dhale jechuudha nama abbaa isaa ka isa dhale ajjeesisiise ragaan irratti bahaa je'eetiniin jechuudha Abiyoot Oromoo dammaqi waggaa lama guutuu nafxanyaa hidhachiisiisaa ture qawwee waggaa lama guutuu jechu naminsi jibbansa ummata Oromootii fi amantii muslimarraa qabu Abiy jettan
keessattuu ummata Oromootii fi amantii Muslima irraa qabu an takka argeen beeku biyya san keessatti jechuudha. Kiristaanas, Islaamas, Kiristaana Muslimas waaqeffataas waliin guddanne, waliin baranne, waliin jiraanne, waliin dhuyne, wajjin nyaanne. Garuu ka akkanaa namicha akkanaa meelaalaa waa maraayyuu jechuudha. Yaada keessan kennadha. Ammallee bilbila. So bilbila yaada keessan kennadha isiniin jechaan jira. Ummanni Oromoo maal godhuu qaba? Kanarratti ummanni Oromoo maal godhuu qabaadha? Ummanni Oromoo maal godhuu qaba? Borus ajandaa biraatiin dhufu. Iftaanis ajandaa biraatiin dhufu. Yeroo mara ajandaa biraatiin dhufu ummata Oromoo burjujjeessuuf jechuudha. Sigalee. Abuke, this is the last one. If you don't talk, and I'll block you. Hello. Hello. Okay. In dubbattu? Fayyad an dubbattu mali? Okay, akkami nagaa maal yaanni kee ati waan amma jedhe kanarratti jechaadha. Yaanni kee baay'ee bareedaadha, hedduu namatti tola. Inni dhaga'amaami? Inni dhaga'ama, itti fufi. Wanti guddaan nama irraa dubbachuu barbaadu waa'ee ashandaa biltsiginnaan guyyaa guyyaan nu oomishtu kanaati. Biltsiginnaan guyyaa guyyaan ashandaa haaraa biltsiginnaan guyyaa guyyaan ashandaa haaraa qabataas baati. Ashandaa kana immoo uummataan burjaajessuudhaaf ashandaa uummataaf kennitee kaatee akka uummata Oromoo itti diiddu, akka uummata Oromoo itti balleessitu, akka uummata Oromoo guyyaa guyyaan nama fakkeenyaaf guyyaa duraa Yahyaa Bashiir maatii isaanii bira dhaqee miidiyaadhaan maatii fuutee qe'ee Yahyaa Bashiir dhaqee Yahyaan Guraageedha jettee uummataaf fuutee uummata jala keessa. Uummanni itti baratee itti beekee akka isiin uummata Oromoo kana diiguu barbaaddu, akka isiin uummata Oromoo kana balleessuu barbaaddu itti beekanii achuma guyyaa san dhaabdu. Yes. Ashandaa kana guyyaa san dhaabdu. Deengadda immoo Lammaa Magarsaa Xayyibaa as fuutee ariireera jetti. Garuu Lammaa Magarsaatiif Xayyibaa Afacha Lammaa Magarsaatiif Xayyibaani Lammaa Magarsaa fi Xayyibaani eega ari'amanii almost waggaan gahanii si waggaa ji'a 10 ji'a 9 8 10 hin gahanii turee miti wanni haaroo inni maali? Waggaa taraniidhaan kun ammoo ashandaa uumuudha, uummataaf ashandaa uumuudha malee sirri Lammaa fi Xayyibaa fi miti keessaa ari'uudhaa miti. Durayyuu wajji hojjetaan jiran. Amma kanarratti ammas deebi'ee sagalee deengadda shimaddisiisan wanti ol baasaniif uummataan burjaajessuudhaaf, uummataan burjaajessanii ufiif waan hin taane waa uummata Oromoo diigu guyyaa guyyaan ashandaa kana jala deemuu qabnu. Tokkoffaa warroonni miidiyaa kanarra jirus warri akka Abdii Xayyib Waaqoo ta'e, Kadiir Eleemuu ta'e ashandaa OPDO'n achi keessaa uummataan burjaajessuudhaaf jaraa fuutee kennitu breaking news jettee nuuf fiduun qabdu jarris. Yoo uummata kana waliin waan qabsaayan taate ashandaa OPDO'n achi itti ergitu uummanni amanu, aktiivistoonni uummanni amanu, aktiivistoonni uummanni waa adda addaatiin followersiin namni baay'een jala jiru. Ashandaa akkasii nu as baasuu hin qaban. Waan akkasii san irra lufuu qaban. Qabsoo keenya qeerroo finiinsu, qeerroo jajjabeessuu,
Damalee waan jarri guyyaa guyyaan as nu baastu. Nagamaami. Ni dhagama itti fufi, ni dhagama itti fufi. Waan jarri guyyaa guyyaadhaan nutti bilisiginnaan nutti as baastu kana waan tokko intuma dhiisanii bira lufuu qaban malee jara waliin ashandaa godhatanii feesbuuk irratti oofuun hin barbaachisu, miidiyaa irra oofuun hin barbaachisu. Mootummaa abiyyi kana aangoo irraa hamma hin kaasnetti, hamma kokkee isaa qabanii achi hin kaasnetti Oromoo waan fayyadu takka hin qabu. Oromoo waan miidhu malee waan fayyadu takka hin qabu. Kanaafuu uummanni Oromoo Jawaariinis ta'e Baqqalaa ta'e warra midhamee mana hidhaa jiru humnaan qabsaa'ee baafata malee har'a kun aangoo keessaa ari'ame kun akkas ta'eedhaan wanti siidhamu tokko illee hin jiru. Jawaar mana hidhaa seenee ji'a lama hin hidhama namni jedhee yaade tokko hin jiru. Kana waan ta'eef Jawaariin osoo ajjeesuus malti waan biraa godhuus balfi oppiidiyoon bilisiginnaan waan biraa uummanni Oromoo callisee waan taa'u taate calliseetiin jara keessa ashandaa jaraa fuudheetumaa waan walii ga'uuf taa'u taate waan biraa uummata Oromoo laaltee bilisiginnaan Jawaariin balleessuu malti, Baqqalaa balleessuu malti, warroota siyaasaa ija keenya hayyoota keenya balleessuu malti. Kanaafuu uummanni keenya ashandaa jaraa kana dhiisee qabsoo fi itti finiinsuu qaba. Karaa itti cufuu qaba. Fakkeenyaaf uummanni Walaayitaa qabsoo eegaleera. Qabsoo uummanni Walaayitaa eegale kana uummanni Oromoo taa'ee ilaaluu qabu. Taraa ta'uu qabu. Waliin finiinsee Abiyyiin kokkee qabuu qaba. Abiyyi sodaa hamaa keessa jira. Kana jedhaan Naziir. Galatoomii obboleessa kiyya galatoomii amma abukkee ka Oromoo galatoomii obboleessoo galata argadhu yaada keetiif yaada bareedaadha naaf kennite. Okay, mee bilbila isinis warri birallee jechaadha. Halo, dhagama. Halo, Seena akkam? Fayyuma Naasiroo. Fayyaa akkam dansaa? Kenni badhaadha. Jirra. Hayyee yaanni kee maali ati? Yaanni kiyya. Hayyee? Nuttu bilisiginnaa yeroo itti ajandaa nuu babaasu kenneeti. Odoo itti muddine qeerroo karaa hiitee kokkee qabdi sun silaan dhibii jala baasee karaa dhibii namallee itti dhufne itti faschiinsi dhufne sila isaati kan darsaa ishii qabattee baqattii malee ajandaa nuun babaastu nuttu yeroo kenneef nuttu jalaa xiqqoo qabbanaa'e kanaaf akkan taate bilisiginnaa nuttu goobsuu jira. Akkasi. Hayyee? Nuttu goobsee yeroo kenneef irraa jalaa qabbanoofne odoo nusilatti oowwisne. Hayyee? Duubdutti itti qabbaneesse Naasir kiyyaa itti oowwisuu malle itti gudduu malle ajandaa nu baasuu fi malle hojii kennuu fi malle wattaajjari itti beelaa odoo jiruu nuttu ammaan tarraachisi jiruu qabe. Dhugaa jette galatoomi obboleettii tiyya galatoomi. Silaalaa alqawwee sumunaan gurgurachuu sa'aatii kana eegalte deebisnee raashin naqnee hojii bannee fi karaa banneef Naasir kiyyaa. Hayyee galatoomi seenaa teenya galatoomi. Ittaamu jiru rabbiin qeerroo keen waliin haa ta'uuti. Hayyee galatoomi seenaa teenya galatoomi yaada keeti. Inshaallah galati keenya cuftinuu bilisummaa haa ta'uuti. Aamin galatoomi obboleettii. Mee bilbila.
hello Tahiro. يا نزيرو السلام عليكم. وعليكم السلام كم نجا نجا صدق. جرة قلت ربي أكمي أي مامي. جرة الحمد لله. وني أنجز شوفه درسني مالي بيت نمني أورمو نمني كين نكوني نمما إساتي درا فاليو في كين نقبنا. هاي. مالي روين أورمو تبكو روين نما تبكو تيجا تجرو سوا براتي كده. نمني كين لا ما هو بعدها سفرات أبا وكي مقالا نيو مرتنا للنيول هالته ورّي كابينة مقالا كنا بولشوم شوفتي ورّا تجيرو كن وياو جولله دا أولاني كرفا أولاني قلقلة تجيرو كير لفرّا دائما ما نوفي تقلا نمني كده نمني جمع دائما مخانا الليل أيها جيسو تنبي برو مدبرن अगर ते दुरा अक्षी न फुरज्जू कब तो ना मके अज्जेसु अगर नमनी के न अज्जेसु बरतिन दिम्बिली सोमनु इर्रागलिसन माल उसुबिली सोमतेल ले बरत वन्नी बिलिसुम्माते तिरे दुर कावे नमनी कावे बितज्जू कबा तारिका इथियोपिया कनो फुरत्ते हागा दातित generation to generation ummani naftanyan kun dal ajjes aatu akkan mabakkana gaad qawwe wonni dalagu qawwe siyasa birat okeette bilisummaa ke agartee tattamaan kuufatta namni qawwe hin qabne bilisummaan isaallee itti fagoo maali kama humna qabutu suwati ammallee angorra namni tan ariite kama humna qabu dhufee fudhata qawwe qabu maali ollaa kee mana kee ka ittiin eedduun yeroo ammaa kana biyyattii impaayera Itoophiyaa kana keessatti nama humna qabu masil addunyaallee nama masilii qabu addunyaan kunoo haga wanni kun uumame agartee halkanii guyyaa baanee Minisootatti illee isteeta marattuu namni hin galle diisii turre torbaan tare nama akkanumatti kun hagammaa hima iyyuu jirra yoo ati ajjeesti addunyaan attentionii si kennu yeroo mara yoo kama duunuu namillee ufifata beektaa namni kenna maseejnan amma qabuuf haga agartee hayyoonni tiinatummaan hedhaa kana keessa jiran silaa bara Jawaarii fi Baqqala Garbaa Hamzaa Booranaa ummanni aayikaniin kun wallaahi usu akka saba haga nagayuuti 60 million Oromos torbaanii ol ummata mana hedhaa san keessa buluu hin qabne ummanni kun akka baay'ina kennaatiif usu girritti dhanii mana hedhaa san seenanii ummata hidha mana hedhaa sani cabsee ummata kana baasu hin baratani amma biyyadda maal jedha gabbayee haasa'u dhageetteemi በብዛት እኮ የሞተ ኦሮሞ ነው jedha laal akka inni tuffii ummata oromoo irraa qabu ummanni keenya kana beekuu qaba bara namicha kana taayimii itti kennuu miti oromoo noo ta'e homaa mitii nuun jechuun jira oromoo zimbi ነው usu amaara ta'ee vaaliyuu qaba that's what it is akkasi fudhachuu qaba በብዛት የሞተ ኦሮሞ ነው jedhee homaa mitii jechamu agartee oromoon dhima ajjeefnaa suni irra laallamu kanaafu dubbisii gabaabsaa namni keenya jabaachuu qaba qawwee meeshaa waraanaa haga danda'een barbaadatee haa bitatu agartee ajjeesuullee haa baratu kaabilee irratti tarkaanfii fudhachuu basaasa keessaa nama tokko lama safaraa keessa jiranit magaalaa keessa jiranit isaa xajjii dhugee lafarra shukkuuqaa galu lafarra dhaanii ajjeesanii kaabineen biyya teenna takkittiin deebitee ijoollee sanii niitu amma garuu kaabineen irmi tarkaanfiin irra fudhatame haga ammaan dhageenyaan footoma bayaa telefoona jaraatti feesbuukii irra maxxanfama malee kaabinee akkanaa magaalaa akkanaatiin dhaanii ka'ee jiru kanaafuu ummanni keenya tarkaanfii fudhachuu eegaluu qaba haga yoomisi 27 years tarkaanfii namni keenya fudhate nagarreen kanaafuu dubbisii gabaabsana ziiroo jabaadhaa akka gaarii jirraa namicha itti muddaniiranii gamaa gamanaan ummata walaayitaallee haala gaarii irra jira walaayitaan kaateennee keenya laaffisuu qabnu agartee teennaa ummanni gara maraan jabaachuu qabaa wanni guddaan ammallee nama kennaadhaaf akshin hoo namni kee du'e vaaliyuu rii nama keetii beekuu qaba vaaliyuu ufii maali nu yeroo mara duunee dubartii ulfaa garaa baasanii deebineetuma shiimoo nyaanne manguddoo ajjeesanii shiimoo nyaannee managgan salawaata baafattee tu kanaa jabaachuu qabnaa jabaadhaa jira bakkuma jirtan galatoomii obboleessa kiyya galata argadhu galatoomii mee
sheer godha ilmaan Oromoo yaaduma haa kennattanii fi yeroo mamaraayyuu ajanduma bilxiginnaa tana nutti ol hin darbinaa jechuufi incoming. Hello Bini. Azero. Akkam Bini. Akkam jirta. Jirra akkam nagaa. Jirra. Wannan ani jechuu barbaadu tokko. Ayyee. Beektaa of keessaa hin qulqulleessine nu keessa jiran bakka ani jarri bitee nu keessa kaa'ee beekatiif sabaaf sablammoota adda addaatiin walitti naqu hoggaa hiriira ba'an Amaara down jedhanii beekatii Amaara wajjin walitti naqudha. Asteer akkamitti Oromoon gadi bu'ee asteer down minaan down jedhame nu keessa qulqulleessuu qabnaa. Nu rakkinni keenyaan jiru mootummaa wajjin mootummaaf mootummaa qofa wajjin nu sabaaf sablammii wajjin qomaa rakkoon qabnu si galee Oromoon bilisoomuu danda'u namoota qoshaashaa akkanaa bitamanii nu keessa Oromoo fakkaatanii beekatiif sabaaf sablammii adda addaatiin walitti naquudhaaf nama meeqa bitanii nu keessa gurguranii jiran. Hiriira baatee oomaa waan fidu tokko hin jiru si galee oomaa gochuu hin dandeenye. Hin ba'anii hin arrabsan namaan bira. Maaliif nama arrabsin? Nama arrabsuudha hin qabnu. Mormiin keenya mootummaa wajjin mootummaan sun mootummaa Oromoo jedhee dhufe soobee isa wajjin rakkoon keenya annu wajjin. Garuu tokko keessaa dhufanii akkana jedhanii namaan biraa wajjin walitti hin naqanii. Bilisiginnaan bakka gammachuun isaanii daangaan qabu bakka gammadanii because sabaaf sablammiin biraa nu wajjin ta'uu danda'an si galee hoggaa isaan arrabsee jarri kun rasiistii nu jedhanii wanni jedhan si galee nu kan hojjechuu qabnu of keessatti Oromoo bitamtoonni Oromoo baay'eetu jira bitamee annu gurguraa jiru nama baay'eetu jira naaziru beekna anis atis beek si galee isaan of keessaa qulqulleessuu qabu. Isaan qulqullaa'uu baachuu baannaan yeroo hunda hin duunaa hin qalamnaa an ajjeesamu nuyi hin himatamus nuyi. Ofii isaaniitii ijoollee qeerroo nama akkamitti qeerroo waggaa 27 akka hoggaan wanni nu jedhu nama tokko tunnee beeknaan Tigiree tokko tunnee beeknaan tunnee hin beeknu sabaaf sablammii wajjin rakkina hin qabnu warra humnaan nu bituu ofi. Warra naftiidhaan nu bituu dhufuutti rakkina qabnaa Oromoon hubachuu qabaa. Kana of keessaa qulqulleessu hin baanaa hin iyyinaa hin dhufnaa maaltu wanni jijjiiran hin jiru. Nu keessa sagananii bitamanii qoshaashota qaadawwan nu keessaan jiran isaan nu rakkisaa jiru. Si galee isaan jarri nagaranyoota isaan soomiidha si galee. Soomiidha isaan waan godhanii beekan. Yeroo nutti bebe ifaan nutti bebe qumaaraa nun jedhu namtichi. Nu qumaaraa ta'annee nyaannee nun jedhu. Yoo barbaade bahardaa dhaqee tajjeesa saniin booda dhufee oonag siin jedhu. Si galee bakka oonaguma sanarra duris oonagii ammas oonagii fuuldurattis oonag siin jedhu. Isaan wannitu ajjees siin jedhu ofiisaatii ajjeesee asisin dhufa hin ajjeesaa isaan siin jedhu. Si galee annu keessa jiru of keessaa qulqulleessuu qabna naaziru. Galatomi Bini kiyya galatomi my brother and yeah galata argadhu hayye. Thank you. Hello, Nasra Gursum.
Naziru akkam. Akkam nagaa fayyaadha? Nagaa sagalee keen dhaga'amu. Sagaleen kiyya akkamitti hin dhaga'amne? Amma ni dhaga'ama. Hayyee maali yaadni kee? Yaada maali? Maal irratti yaada kennataa jira uummanni hin dhageenye? Namni yoo yaada maal banta? Waa'ee mootummaa banta moo Naziru maal banta? Waa'ee maali banta? Wahuma yeroo hundaa'u asirratti biltsiginnaan ajandaa ol darbitii ajandaa hoggaataan Taakkalaa Uumaa hojiirraa ari'amuuf ijaanii hoggaataan Shimallis Abdiisaa kana je'anii hoggaataan hoggayyu ajanduma ol darbaniiti ummata Oromoo kanaan biizii godhan. Ummanni Oromoodhaa immoo kana feesbuuka gubbaa oofa waan ijoollee teenya dhumaa jiran tamana hidhaa jiran ajjeefamaa jiran kanamni 500 yeroo koronaa kana mana hidhaa tokko keessatti mana magaazana tokko keessatti magaalaa Shaashamannee keessatti wali qabame ijoollee meeqaa jira meeqaa turakkin irra gahaa jira halkan ijoollee ajjeefaman kana garuu isaan wanni ol nu darban guyyaadhaan Taakkalaan akkana tahee har'aa geessisuun eenyu maariyyoon akkana tahee jinniin asiin bahe hoggayyu tooppikuma kanarratti maal qabdaati yaada? Nuti bari waa'ee bilisiqinnaa Oromoo tokko ilaallatu. Waa'ee lammaa ta'e, waa'ee Taakkalee Uumaa ta'e, waa'ee miidiyaa OBN irratti haasawanii nuti tokko nu ilaallatu. Nuti waa'ee ummata gantuu fi galtuu kana dhiisnee nuti qabsoorra jirra waa'ee lammummaarra jirra lammii keenyaaf qabsaawaa jirra malee ka aangoorra ari'anii fi ka aangoorratti ol baasan aangoo isaanii ta'anis maal gooteef ummata Oromooti aangoorraa boonis maal godhaniif ummata Oromooti mootummaan hin qabnu nuti hin jiru nu bira mootummaan san hojii isaanii isaantu wal gabbuusa isaantu wal ol baasa nuti fi mirga keenya sarbanii jiran akka keenya dho'isaa jiran ummanni akka keenya dho'iseef yeroo dubbannu hin qabnu nuti Oromiyaa fi Oromoo qofaaf qabsaa'utti jirra hayyoonni keenya hidhaa jira qeerroon Oromoo hidhaa jirti wanti qeerroo waggaa bara 2014 irraa kaasee hanga 18 itti qabsaa'e guutuun Itoophiyaa duuteen ijaaruudhaaf sirna nafxeenyaa kan lalisu jiru Abiy Kaasaayyeedha kuni wal naman gaafachiisu nuti ajandaa bilisiqinnaa humaa hin qabnu ajandaan keenyaa nu gahee nurraa hafa keenya qofarratti xiyyeeffachuudha hayyoota keenya baasuu fi qeerroo teenya hidhaa baasuu fi kaayyoo teenya galmaan gahachuu qofa nuti Oromiyaa bilisoomsine hawaasni mootummaa ittiin fade aangoorratti ol baafachuudhaaf qabsaawaa jiru nuti mootummaa nu ganee wajjin walitti hidhataas hin qabnu yaadaas walitti jirachuu hin dandeenyu. Dhugaa jette Nasraa teenya dhugaa jette warri Taakkalaa Uumaatii fi Shimallis jetta warra lafee fi lafa Oromoodhaa gurgurate warra Jawaarfaa gurgurate warra Taakkalaa Uumaa Amboo dhalate Amboo sila obboleessa isaa Finfinnee keessatti osoo waa'ee Finfinneedhaa lafa Oromooti jedhee umrii isaa guutuu haa caalu obboleessa keenya nafxanyaan achuma galaafatte guyyaa takka ol bahanii wanni hin jenne Oromootu ajjeese shaneettu ajjeese jechaa ture ummanni Oromoo warra akkanaa kanarraa waa eegaa kaje'uuf hin siin jedhee galatoomi wanni kanaas sheer godhiitii yaanni dhumaa kaati qabdu maali asirratti? Kanina ni qabu gala akka uummanni keenya miidiyaa OBN dha akkan hordofne qeerrumaa fi qarree warri biyya jiru miidiyaa dhugaa Oromoo dhoosee cubbuudhaan sobaan uummata irratti kijiba dhugaa fakkeessee dhugaa olola fakkeessaa jiru san akkan hordofne fakkeenyaaf waa'ee Wallaggaa irratti kaleef deengaddaa hanga irratti waan isaan hojjetaa jiran ji'oota muraasa isaan neetworkii Wallaggaa lixaarraa muranii ummata Oromoo ka'iitii fixan shaneetu fixee shaneetu boollatti darbee shaneetu ajjeesee ilmoo hiyyeessanii fi jaartii garaa qabdu jaarta biraa fuudhanii obboleessa biraa obboleettii fuudhan jaanii meediyaatti dabarsaa jiran. Uummanni keenya gaffageenyaan bal'isee beekuu qaba. Akka isaan tooftaa isaaniitiif siyaasaa isaanii gabbifachuudhaaf aangoo irra turuudhaaf akka isaan neetworkii muranii ummata Oromoo fixaa turan uummanni keenya gaffageessee hubachuu qaba. Kan ummata Wallaggaa lixaa fixe
kadeebi'eefuma olola TV OBN irratti dabarsaa jiru mootummaa bilchiginnaati. Akkuma wanjala hayyoonni Oromoo hin qabne irratti dhiibanitti, akkuma wanjala joornaalistoonni OMN hin qabne irratti dhiibanitti, akkuma qeerroo Oromoo kan galee qabsaa'ee aangoo irratti isaa ol baasee biyya soorarkeessaa jiran jechaa maqaa balleessanitti bifuma sanii hojii isaanii shanee jaanii tooftaa baafatanii uummata keenya burjaajessuuf waan akkanaa hojjetaa jiranii waan kanallee uummanni keenya akka TV OBN irratti waan deemaa akkan daawwannellee akkan hordofnellee dhaamsa dhumaati. Galatoomi Nasraa teenya hedduu galatoomi jabaadhu obboleettitii. Okay, I get. Ciao. Bilbiluu ni dandeeysan ammaan tana. Ummanni Oromoo maal godhuu qaba? Haja'u yaada keessan kennadhaa. Video kanaas share godhaa. Ni sodaattani? Jirtanii? Yaada keessan bilbilaadha, yaada kennadha maal yaada ni qabnaa warri jettan. Yaada keessan kennachuudha. Abiyyi ittiin fufuu, abiyyi nama itti fufuu miti. Abiyyi ittiin fufu. Kana beekuu qaba uummanni Oromoo guutumatti jechuudha. Hello. Hello, Tahiro. Ya Naziro kawai agenda santurat agai rabbamale. Okay. Difama awai agenda kuni agarte ka kale amma tayyiba faare ali lamma magar sare ali Dr. Midak sare ali yanna dammo takala uma application resignation galfatira yedan. Amma qabsoo ke dalal jarri garfache nabaatti miti. Qabsoo nama deemaa jiru kun akka garaa qabsoo adaraa nama kennamu miti. Amaarri maal jetta beekta sirna qallawtinan iddaan buqqisu jarri tooftaaf illee wal ariitee wal ariinillee haa jettu dhugaanuu wal ariitu ka ammaa kun xiloo maalefnu wal ari'anii dhabaatanii arille taasnaa laawrish meelan zayitii wal haa xabbasanii agartee warra hayyuu kenna nyaata akkuma tette warra haa caaluu nama magaalaa tokkotti even foonummaa iyyuu qabanii jechaa dhagaye taakkala uumaa kanaan. Nama akkanaa kana ka fira isaati ka foon dhiiga isaati waan ta'in Oromoo waan ta'e ta'een taati firee qabaaf nama. Laal haa caaluun mana kiraa jiraata. Afaan isaatiin dubbate Finfinnee keessatti mana hin jaarranne haa caaluun. Sittin hima. Laal Finfinnee keessatti lafa tuulamaa keessatti haa caaluun mana hin jaarranne. Ilma tuulamaatu biyya san bulcha ka ambotti dhalatee jaan akka jiruun nafxanyaan to'attee fudhachuurraa kan ka'e Finfinnee ilmaan Oromoo kumni meeqa lafti teenya Finfinneen teenya buraayyuun teenya maaliin teenya jettee ijoolleen takkaa Finfinnee bakka isiin jirtu hin beeyne dhumataa turte baadiyyaa keessatti jechuudha. Takkaa osoo Finfinnee san dhaqanii hin argin. Haa caaluu hundee isaa mana kiraa keessatti gartee naannawa galaan immoo maal jaan kondominiyees jala deemanii achitti ajjeesan guyyaa takka ol hin baane jechuudha warri amma taakkalaa fi taakkelee goommaa jettaniin kun jechuudha. Kanarraa wanni waa'ee idan tokkollee hin jiru yaa uummata Oromoodha. Mee itti fufi. Laali dubbiin kanaa wanni guddaan dammoo wanni garaa nama nyaatu maali beektaa lafti tuulamaatuun Finfinneen usuma agartee lafa Oromoo ta'e namara taatu keessattuu tuulamaati.
tuulama turraa buqqa'e tuulama irraa ajjeefame akkuma ta'e ijoollee Irbaale keessatti Bidiree keessatti Arbaa Guutti ta guyyaa takka Finfinneen eessa jirtiin beenne ijoollee guyyaa tokko ibin magaalaa xixiqqoo iyyuu baatee ijaan argittu Finfinneen teenna ittee dhumataa baate Finfinnee iyyitee garuu namni turu ijoolleen tuulamaatu dhiifamaa wena isee taate ijoolleen tunniin taayimii argattee yeroon looree dhufee taayimiin harka jara ga'ee lafa abbootii jaraa yerootti deeffachuu dandeenya nama miliyoona 60 ummata harkaa qabu ka biyyattii san akka naftanyoonni gattumtee bulchitumee buluu danda'u ufii saree taatee Oromoollee saree gooti lafa abbootii jaraallee ammallee kunoo naftanyaan ka jarri aangoorra jirtu jara jigatanii lafa harkaa gurgurata haga jarri saree ilaal saree gaddeebitu gosak lafa abbaa keetii yeroo ati chaansii itti argatte ookee dur chaansiin hin jiru humnaan fudhatanii we agree all that garuu yeroo amma taayimii mareesii dhufee aangoon harkasi bu'e yeroo manni kee akkanatti sammuun isaa bilisoomee wal bira dhaabatee tokkummaa ofii jabeesset miliyoonni 60 yeroo si uf beeketti Itoophiyaa tana doominee godhuu ka bulchuu dandeettu ummata shishiraa ummata gantuu agartee araga gantummaan tun bar oosira turtelle sarimaa bar amma kunoo naftanyoonni nama 6 namni miliyoona takka geelle shaayamannee magaalaa Oromoo keessatti kanamichi kansiibaan magaalaa san keessa jiru dookumantarii keessatti dalagu jiran namichi magaalaa bulchuun dookumantarii san hin dalagina jedheen gaafanne laata dookumantarii sun Oromoo irra dalagamu jira fake documentary namichi magaalaa san bulchullee hin dubbanne waan kana afoon dhaaban because he is stupid ijoollee tuulamaatun laal kanaaf na aarsiti ka ijoolleen naannoo Oromiyaa guutuu akkanatti wayitasan Finfinnee teenna jettee dhumatte taayimii jarri aangoo qabdutti ijoollee masan ari'anii qabanii ajjeesaaran ijoollee yoo sabbar Finfinnee teenna jettee magaalaa Finfinneetiif dhubatte ta duwaartullee ijoollee masan ta ijoolleen aangoorra jirtunnin fixaartullee ijoollee san ta jaraa aangoorra ol baafti tana Finfinneen teenna jettee mataa keessaa fi morma keessa snaayifarii dhaanii ajjeesan san ammallee ijoollee masan tutuu jira baadiyaa keessatti kanniin ajandaa miti jarri tooftaaf wal ariitee dhugaanuu wal ariitee tunniin lamuu Oromoo meeshaan taatu meeshaa Oromoo hin taatu irraa bayaa waan jaraallee hedduu afarsuu miti ari'uu miti zayitii keessa walaa buusanii that's none of our business qabsoon teenna eegalteerti itti fufu kaamma deemaa jiru kun qabsu adaraatii miti sirna qallootti hiddaan ka buqqisuuti wanni OPDO jedhamu ka'uu qaba maaliifi argine waan ummata Oromootii ta'uu miti kanaafuu ishuun godhatinaa akkuma agartee qabsoon itti fufu jiru kanatti ufafoo deemu qofaa galatoomi Naziiroo galatoomi obboleessa kiyya Xaahiroo keenya galatoomi nagatti jiru bilbilaaga bilbila Allayyaa boqorii daangaanya marga'u bilbila me bilbila obsus naaf hin taane deensus naaf hin taane roorrooni namaatte nan baranan ta'u surree jilbarraan numtee taphaatu waraannata surree jilbarraan numtee taphaatu waraannata roorroo kee ofitti dhuftee taphaatu tattaafatan yoo yartuun nama nyaartee maal saatanii ilaalu nyaara dhoowwatuu malee
lamuu nyaarree biyyee nyaachisuu malee yoo si hartuurra aananii gaafa sodaataman. Randa gamaa motobiin bajjii baqaqsuu kooti. Randa gamaa motobiin bajjii baqaqsuu kooti. Shira yarkuun dadhabe eekee godaanuu kooti. Shirri yoo dhugaa moote yoo haroo marte malee yoo xiqqoo turte malee bahee daggalan jira dhugaa barbaacha joora. Samaloo ni baati yoo makkana tabdi. Shirri dabaan tatamtee jaarsa buleen furamti odaa jalatti gamti. Hello. Hello. Yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akkam nagaa? Akkam Naziru jirta? Jirra arsii waraana shura akkam nagaa? Nagaa galata Rabbi. Jirra mee maali yaanni kee? Yaanni kiyya waa'ee ajandaa amma asirraa dubbachuutti jirtu kanarraa dubbachuu fedha. Hayyee. Ajandaan kun gartee ajandaa ilmaan Oromoo ittiin sobanidha. Ajandaa gartee hayyoottan Oromoo mana hidhaa keessatti dagachiisudha. Ajandaa gartee gumaa Hacaaluu Hundeessatii fi qabsaa'ota Oromoo hedduu biyya Itoophiyaa jedhamu kana keessatti fixaa turan ittiin awwaaluu barbaadanidha. Kana uummanni Oromoo jalqabarraa kaasee illaa ammaatitti beekuun isaan irratti dirqama jechuudha. OPDO'n ergamtuu TPLF qabsaa'ota Oromoo nurraa nyaataa turte, nurraa gurgurataa turte. Kana uummanni Oromoo gonkumaa fudhachuu hin qabu. Jala sararee uummanni Oromoo waa'ee OPDO'n waggaa 27 guutuu nu gurgurataa turte, nu sobaa turte. Ilaa har'aatitti osoo beeku ajandaa kanaan qabamee ajandaa kana jala deemuun irraa hin eeggamuu jechuu barbaada. Hayyee. Kanuma yennaa barnuutis. Wanti biraan mootu jechuudha. Yaa kuni waggaa hedduu ittiin nama sobaa turanidha jechuudha. Kana nama lammii Oromoo osoo hin taane uummanni guutuun hin beekne jechuudha. Akka OPDO'n Oromoo gurgurataa jirtu, akka Oromoo fixaa jiran kuni ajandaa ta'uu hin qabu jechuudha. Ajandaan keenya ajandaa qabsaa'ota Oromoo mana hidhaa keessaa ittiin baafnu, ajandaa gumaa Hacaaluu Hundeessaa baasuu qabnuun barbaadachuudha malee nuti waan isaan nu jalaan deeman kana gartee wajjin deemneetti lammaan aangoo irraa bu'ee Xayyibaan aangoo irraa maaliif kun waggaa hedduudha isaan kan irraa bu'an turee jira kun gartee waan hundatti shame har'a uummataan burjaajessuuf as baafame jechuudha. Digalee. Dhugaa jette. Abbaa fedhe aangoo irraa buusanii kuni gartee uummata sobuudha malee uummataan burjaajessuuf waan akkanaa qabatanii aduun deeman malee waan uummata gartee gara tokkotti fiduudhaan miti gartee uummata bittinneessuu barbaada. Uummata tokkummaan ka'ee hayyuu fi mana hidhaa keessaa baafachuuf deemu gumaa Hacaaluu baasuuf deemu kana sobaan jechuudha. Dokumentaarii sobaa fidatanii waan akkanaa kana kijibaan uummata sobuu barbaada. Hin dhaga'ama sagaleen kee. Ni dhaga'ama sirri dhaga'ama. Sagaleen ni dhaga'amaami. Isaan kana jala deemuu hin qabnu. Hayyee. Yaa hin dhaga'ama. Kanaaf isaan kana jala deemuu hin qabnu. Nuti ajandaa haarawaa isaan nutti bulchurraa as baasanii waan argannutti gadi xoboroodhaan kana namichi TPLF kijibaa Abiyyiin jechuudha. Abiyyoota Kaasaayii Balaayinee kana uummanni balaaleffachuu qaba jechuudha. Baneetti ofirraa roorgaa jira jechuudha. Namichi dhama'ee waan arge kijibaa.
uummata burjaajessaa jira uummata jala uummanni immoo kana gartee waan isaaniif ergamtuun isaa buchulloonni isaa qabatee tuni social media irratti uummataan burjaajessaa jiru gara keessatti eerroo kenna fixaa asiin immootu deebitee waan argite maxxansite kan ammoo uummanni jala deemeetiin dhugaatitti laaluu hin qabu dhaamsa uummataaf qabu isa kana galatoomi Naziir keeti galatoomi obboleessa kiyya Arsii waraana shura galatoomi danganya margau obsusna pintane densusna pintane roroni namate nambaran tau surre jilbaran namte tabatu waranata surre jilbaran namte tabatu waranata roroke ofitti dukte tabatu tatapatan yo yartu namanya arte mansata ni lalu nyara do watu malek akashi lamu nyare biye nyachi su malek yo siartu raanani gapa soda taman randa kama motobin bajiba kaksukoti randa kama motobin bajiba kaksukoti shirayar kundan nabe eke godanu koti shiriyo nugamote yo aro marte male yo dikko turte male bae dakalanjira duga barbacha jora samado nimpati yo makana tapti shirri dabat tatamte jarsa bulem purakti oda jalatti kamti galatooma marti keeysanu warri sheer gootaniis warri yaada kennattanis warri dhuftanii dhageeffattanillee kanuma hanga yeroo biraa walitti deebinutti nagaa keessa oolaa guyyaa gaarii qabaadhaa halkan gaarii qabaadhaa ganama gaarii qabaadhaa bakka jirtan marattu jechuudha. waaris ganamas galgalas maraayuu jechuudha. Korona irraa of eegaa koronaan akka tasaa yoo isin qabe hin dhoysinaa hima waan guddaa miti
sarvaayivii godhuu jira ijoolleerraa adda of baasaa akka nama biratti hin dabarre godha namni baay'een akkuma nama qufaan nama qabeeti koronaa yoo nama qabee akka hamatti ilaaltanii dubbatuu hin dhoysina yeroo darbee namoota baay'ee qabee jira namni du'e hin jiru nama baay'ee akka qabee rabbi nutti hin godhini rabbi illee nu hin qabsiisini nama baay'ee qabatee ture ni fayya namni kanumaan isiniin ja'a guyyaa gaarii qabaadha nagee keessa oolaa